Sena anak semua dulu. Ana filmaan Oromoota sheer gochuudhaan gargaaraadha. Dhaamsa kookiima Oromoo fi Oromiyaa guutuu biraan akka naageettan abdiin qaba. Wanni as deemaa jiru ilmaan Oromoota garaan qurxiin beeyna xalaata abbaati jedhani. Wanni as deemaa jiru waraana wanni dalagamaa jiru Itoophiyaa keessatti guddisee waan nama ajaa'ibuudha. Guddisee illee waan nama jibbisiisuudha. Kanaaf ammootu nu akka Oromiyaa mootummaan qabnu yani hidhachiisuun alatti filannoo biraan qabnu jechuudha. Fakkeenyaaf kutaan biraa yookaan naannoon biraa Itoophiyaa keessatti mootummaa naannoo ofii qabdi. Mootummaan naannoo ishee suni ka ummata isiitii wardiyaa, ka qabeenya ishii tiisu, ka ummata isii tiisu.
sheer godhame namni hedduna haasayu sheer godha kana waan ta'eef akka naannootitti mootummaan qabnu akka naannootitti poolisiin nu gargaaru hin jiru liyyu hayliin poolisii naannoo Oromiyaa diina qarree uummata Oromoo ka dhume ka waraana nafxanyaatiin liyyu haylii naannoo Amaaraatiin dhume osoo deebii hin argatin qabeenyi isaanii deebiin argatu jechuudha. Qabeenyi isaanii kafalamu tokko illee hin jiru. Uummanni keenya wanni beekuu qabdan nu lubbuu ilma namaatu nurraa du'e. Itoophiyaa jecha Itoophiyaa tana ni jaalanna jecha afaaniin akkasuma jecha lubbuun namoota nurraa du'e osoo garaa isaan hin nyaatin nu lubbuu ilma namaatu nurraa du'e lubbuu ilma namaatu nurraa du'e jechuudha. Ka gaafataa jirru lubbuu ilma namaa lubbuu qeerroo qarree Oromiyaa keessatti waraana nafxanyaatiin ajjeefamanii ka gaafataa jirru. Osoo kun deebiin argatin ummata Tigraay irraa baradhaa jennee dadhabne poolisiin naannoo Oromiyaa liyyu hayliin ummata Tigraay irraa baradhaa jennee dadhabne waraanni makalaakaa federaalaa keessa jiru ijoolleen Oromoo kabilisoomuu qabu dura kutaa keenyaa kabilisoomuu qabu dura ummata Oromooti. Itoophiyaan Oromoo gadi fageenyaan itti yaaddanii dubbii kana hayyoonni Oromoo gadi teettanii wabiin Oromiyaan qabdumeeti wabiin ummanni Oromoo qabumeeti gaafa waraanni Itoophiyaa keessatti baname I am sure hin banama waraanni lolli ni banama osoo ooleen bulle ni banama waraanni. Namni poolisii naannoo Oromiyaa abdattee taa'aatiin hin jirtu dogongorte. Namni qeerroo fi qarree Oromootti gufuu ta'eetiin hin dalagaa kaadima nafxanyaa jechuudha. Kaadima nafxanyaa kana bakka nun bu'u mootummaan naannoo Oromiyaa amma Oromoo hogganu kun yoo qeerroo fi qarree bira ummata Oromoolee Oromiyaallee bakka hin bu'u. Poolisiin nafxanyaa kaddamuu malee ummata Oromootiif Oromiyaallee bakka hin bu'u. Shimallis Abdiisaa fiixaa goobana daaceeti. Kantiibaan magaalaa Shaashamannee akka hin jiraanne gamanumaan si beeksifna jechuudha. Nafxanyaan qeerroo kumaatamaan fixanii waraana itti ajajjanii ficcisiiftanii waraana faannoo naannoo Amaaraatii fiddanii qeerroo fi qarree Oromoo ficcisiiftanii Hayilee Gabrasillaasee qabeenya si jalaa gubate san dachii Oromiyaa irratti ijaarrachuu iyyuu mirgan qabdu. Maan mafti saxaante dachee teen irratti ijaarrachuu mirgan qabdu. Gondariif Goojjam deemtee ijaaruu ni dandeetta. Ijoollee teen warra nu jalaa ficcisiisan gumaa isii kumaatamaan nu lubbuu ilma namaatu nurraa du'e isaan ammootu qabeenya himatan jechuudha. Gaafa isaan qabeenya kana himatan nu ammootu lubbuu ilma namaa kanurraa dabrite kana himanna jechuudha. Jaalattes ta'e jibbite. Sabaa sablammiin biraa warroonni nagahaan Oromiyaa keessa jiraatan hujii qeerroon adeemsisu irratti warroonni gufuu taatanii shira xaxxanii CID nafxanyaa taatanii nafxanyaadhaaf marrajaa tokko dabarsitaniitiin hin kennitan Oromiyaa keessa jiraachuun amma booda isiniifis hin jiru jechuudha. Warroonni nagahaan jiraatan sabni akka Guraagee ka akka Silxee ka akka Sidaamaa nagahaan jiraata Oromoof Oromiyaa keessa. Nafxanyaan garuu Oromiyaa gadin dhiisu yoo ka jettu taate qabeenya kee ka gubatuuf lubbuu ilma namaa ka badduuf itti gaafatamaa miti. Itti gaafatamaa miti. Ummata keenya naannoo Amaaraa keessa jiraatu kabajaan nu gaggeessi. Mootummaan naannoo Amaaraa የአማራ ክልል አስተዳደር መንግስት የአማራ ክልል አስተዳደር የኦሮሞ ህዝብን በሰላም ሸኝልን እኛም በሰላም እንሸኝልሃለን ኑሌ ነጋሃን ሲገገስና ኡመተ ከሲ ሲገገስና ኡመተ ከና ናኖ አማራ ከስ ጅሩ ነጋሃን ኑ ገገስ
akka oromiyaa keessatti deebi'an ummanni nafxanyaan illee ummanni amaaraa enee nafxanyaan hin baye namni ani amaara ani nafxanyaadha jette hundi naannoo teenna naannoo oromiyaa gadi dhiisii nu baye qabeenyaa miti lubbuu ilma namaatu lubbuu teettu gubata jechuudha biyya teenna keessa teettee gumaa mana kiyyaa kafalaa jechuun akka Hayilee Gabrasillaasee hin danda'amu jechuu ay fakkadime qaraawu seeraan ala namni dachii keenya sitti kennine jechuudha seeraan ala mootummaa abbaa irreetu sii kenne malee ummanni oromoo mirga sii kenne dachii abbaa keenya irratti lafa ijaaranne jechuudha biyyi abbaa qabdi irratti mana ijaaranii fooqiin kiyya gubatti mallaqa kafalaa jechuun hin danda'amu lubbuu namaa balleessanii lubbuu ilma namaa kaballeessitan qeerroo fi qarree kumaatamaan lubbuu isaanii hobbaaftan kafalaa isin dur achi booda gara qabeenya keessanitti deemine qabeenya keessanitti wali saaftamne jechuudha asumaan Abiyyi Ahmad atillee qabeenya nafxanyaa naannoo oromiyaatitti gubatenatu kafale jettee yoo ofirra fuutu taate zinnaashiin yoo mallaqa zinnaash qabaattee zinnaashiin irraa fuutee kafalte hireekeeti oromiyaa keessaa qabeenya ati fuutee nafxanyaaf kafaltu hin jiru jechuudha amma booda gibira kafaluullee hin laganna qaraxa kafaluullee hin laganna hamma xiimmata oromoo osoo asii achi hin jallanne yoo ka deebi'u taate warroonni yakka tokko malee mana hidhaatitti miidhamaa jiru yoo ka gannuu dhiifamu taate nagahaan isiniin geggeessina nafxanyaa gara biyya isaa gara kutaa isaa yookaan ammootu itti gaafatamaan nu himiti nagahaan kutaa keenya gadi dhiiftanii oromoo fi oromiyaa keessaa baatanii gondariif kana hunda walirratti idaaneet kana si gaafanna jechuudha jara qabeenya jalaa gubate nu namatu nu jalaa du'e nu nama nu jalaa du'e jechuudha Itoophiyaa nafxanyaan nu ijaaruuf deemullee gaafa dura hiriira Addisaa Finfinnee keessatti bahe keessatti agarre kaayoo Abiyyiillee warroonni duraan shakkii qabdan makalaakaa federaalaa keessallee jirtan poolisiin naannoo Oromiyaanillee kaayoo Abiyyi agartan jechuuf Finfinnee keessatti alaabaa nafxanyaa duraanii qabatanii warra bahan argitan dhugaa rabbiin ifa baase ummanni Oromoo nu ragaadha addunyaan nu ragaadha akkuma Ameerikaa keessatti alaabaa lummuutii saniin deeman Finfinnee keessatti illee alaabaa lummuutii san fidanii dhufan jechuudha kaayoon Abiyyi kana nafxanyaa tahuu Abiyyi kana ragaan hin jiru ummanni Oromoo warri namni kun Oromoo jettee deeggaraa turte dubbiin ifa sii ta'ee jechuudha dubbiin ifa sii ta'ee jechuudha leellistoonni sirna nafxanyaa alaabaa nafxanyaa uffatanii biyya teenya handhuura Oromiyaa keessatti mul'achuun waan mootummaa deeggaran fakkaatanii achi keessatti argamuun itti qophooyne sanka ofirraa baasu nuhi malee mootummaa miti garuu warri mootummaa kana duraan dogongortanii deeggaraatiin turtan ragaan kana oliin jiru jechuudha waan Abiyyiin dalagaa jiru sirna Abiyyiin deebisaa jiru ragaan kana oliin jiru jechuudha ragaan kana oliin jiru jechuudha uf beeka ummata Oromoo uf eega wal eega kutaa kutaan namni du'ee namaan galu ummata kanun bu'u Shimallis Abdiisaallee alaabaa lummuutii warra qabateetiin Finfinnee keessa deemu osoo nu argu amma booda ani bilchiginnaadha yoo kanuun jettu taate ijateettu si bada jechuudha amma booda ummanni Oromoo isaan hogganamu hin jiru jechuudha hoggana kennaa miti hadharraa jalqabee hoggana nu fakkaatu nutu ummata bakka nun bu'u jechuudha filannoo waa lama isinii kennina yookaa ummata Oromoo filadhaa yookaa Abiyyi filadhaa dubbiin haganum poolisiin naannoo Oromiyaatii fi mootummaan naannoo Oromiyaallee takka ummata filadhaa takka ammootu nafxanyaa filadhaa namni har'a nafxanyaa filatte boru ani Oromoodha ani Oromiyaadha jechuun dandeettu nafxanyaa waliin yoo Gondar barahaa Gondar sanitti galteet hinjiraan isaa waliin guuratte mooji malee Oromoof Oromiyaa keessa jiraachuun dandeettu tokkon du'a tokkon jiraata dubbii tana naa qaba nettu jechuudha zarii sanyii tee laakkoyne si beeyna ummata Oromoo filachuu fi mootummaa tokkocha baru angoo irraa bu'u filachuun isintu itti laallata poolisiin naannoo Oromiyaa yoo ummanni kun
Abiyyiin boru bada ummanni kun hin badu. Abiyyiin boru hangoo irraa bu'a. Shimallis Abdiisaa boru hangoo irraa bu'a. Mindaan kun boru isin irraa dhaabata. Mindaa ka isinii kafalaa jiru ummata. Gibira murra yoo isin qadiddaan taate. Gibira murra, qaraxa murra. Yoo ka inni dirqamaa nutti deemu taate dhannee jirra wal hidhachiifna ofirraa dhorkuu dandeenya jechuudha. Galii mootummaan federaalaa naannoo Oromiyaa irraa argatu amma booda haraama sitti godha. Hamma gaafa gaafiin kenna haqqiidhaan haqiiqaadhaan akka nu barbaannetti nu deebi'utitti galiin naannoo Oromiyaa irraa ati argattu gibirri manaa gibirri dachee sitti haraama ta'a jechuudha Abiyyi Ahmad illee. Namni Oromoo ta'ee Oromiyaa keessatti gibira tokko mootummaa federaalaatii fi mootummaa naannoo Oromiyaatiif illee kafale diina ummata Oromooti. Mee mindaa poolisiin nyaatteetiin ummata Oromooti ittiin dhukaaftu laalla. Mee mindaa ati makalaakaa federaalaa gadi fiddeetiin nafxanyaa akkasitti goobsiteetiin ummata Oromooti ittiin dhukaasiiftu laalla. Bakka ati fuutee kafalteetiin Oromoo caccabsiiftu laalla. Mindaanu isinii kafalu ummanni Oromoo isinii kafalu mootummaan kun Abiyyiin bakka inni fidee isinii kafalu laalla. Mindaa keessan nutu qaba nutu harkaa qaba nutu isin irraa mura jechuudha. Dhugaan jirtu tan ummanni Oromoo fuudhee Abiyyiin kafalu laalla. Waraanni kun eega waraana nu eegu kan taane taate poolisiin naannoo Oromiyaatii fi makalaakayaan federaalaa illee eega diina ummata Oromoo ka ta'u taate diina keenya ofirratti hin gabbarru galiin mootummaa naannoo federaalaatii fi mootummaa naannoo Oromiyaatiif illee galu ni cita jechuudha. Har'a irraa jalqabee gibirri isin kafalamu qaranni isin kafalamu. Tarkaanfii haga achiitti fudhanna jechuudha. Ummanni Oromoo kana ta'uu beektanii poolisiin naannoo Oromiyaa mindaalee yoo taate ummata keessantu isinii kafala malee Shimallis Abdiisaa hin kafalu. Namni isin mindeesse ummata Oromooti malee Abiyyiin isin hin kafalu. Ummata Oromoo ka irraa nyaattan ka irraa dhuudan ka dachii Oromoo ta keessa jiraattan ta waliin jiraattan qaama keessan foon keessan waardiyaa isaa taatanii qeerroo bira dhaabbattanii qeerroo wajjin hin dalaydan taanaan mindaan ni murama. Mindaan isinii kafalamu jiru. Galiin naannoo Oromiyaa irraa isin argattan amma booda hin jiru. Isinitti haraami. Dhugaan jirtu tana jechuudha. Bahaa seensatti ummanni Oromoo wal dhagaha, wal kabaja, namni gufuunutti ta'e kaleellee har'allee namni mootummaa dhufaa dabraa waliin gufuunutti ta'e OPDOdha. OPDOn misaa'ila guddaa ummata Oromootiin gabroomsanidha. OPDO ni buqqifna, OPDOtiin amannu, OPDO keessaa baafna jechuudha. Poolisiin naannoo Oromiyaa, Liyyuu Hayiliin naannoo Oromiyaa kootu ummata keetitti. Ummata kee bira dhaabbadhu, qeerroof qarree bira dhaabbadhu. Kanan gootu taanaan mee namindeesse jetteetiin hin hadhaqa. Ummata Oromoo fixxusan bakki inni mindaa fuudhee sii kafaluu laallu nu galii kennan murama. Gibirri murama, gibirri manaa kadachee galima naannoo Oromiyaa madda goggoyde taasifna. Madda goyde haroorachi irraa goge amma booda Abiyyi Ahmad haroorachi irraa goge taata achitti dhumtan malee galiin naannoo Oromiyaa irraa isin argattan takka illee hin jiru jechuudha. Kana ta'uu beekuudha qabdan ummanni Oromoo. Kana godhuuf ammoo kutaa kutaan Oromiyaan kutaa 11 qabdi. Kutaa 11 kana keessatti qeerroon waraana uf danda'a. Humna waraanaatti deebi'uu qaba qeerroon. Leenji'uu qaba. Iddoon leenjii isaa mijaa'uu qaba. Baajata ummanni Oromoo diinaafuu baasaa jira. Qeerroo kanaaf baasee qeerroon leenji'uu qaba. Qeerroo keenya leenjifachuu qabna. Itti hidhachuu qabna. Poolisii nu eeguu hin qabnu. Mootummaa nu eeguu hin qabnu. Biyya teennaaf wabiin nuyi waardiyaan nuyi qeerroof qarreetti hidhachuuf qophaayaa isiniin jedha. Waan biraa irratti hin hojjetina. Waa hedduu gargaartanii jirtan warri biyya alaa jirtanillee qarqaarsi keessan takkaan nurraa hin cinne. Nama dhibame isin tunuu yaalee galatooma. Kadhahame isin tun itti duutan hadha ammoo mataa hidhachuuf jecha qeerroof qarreen hidhachuu qaba. Wabiin uummata Oromoo argamuu qaba. Waardiyaan uummata Oromoo dachii Oromiyaa fi Oromoo argamuu qaba. Qeerroof qarreen hidhachuu qaba. Poolisiin naannoo Oromiyaatii fi ijoolleen makalaakaa federaalaa keessa jirtan ijoolleen Oromoo gala.
dhugaa rabbii isinitti hima mindaan mootummaa kanarraa argattan hin jirtu ummanni Oromoo kutannee jirran amma booda galiin inni naannoo Oromiyaatii argatu hin jiru meeshaan as fidaa jedhee yoo inni gaafa qawwee nu qabe nullee qawwee qabannee afoo jirra jechuudha biyya alaa teettanii biyya keessallee jirtan qarqaarsa keessan haga har'aa itti dhabdan mataa hidhuun qeerroof qarreetti gaafa qeerroof qarreen hidhate gibirri galiin takkatti naannoo federaatiif baatu hin jirtu hatta mootummaa naannoo Oromootiif baatu hin jirtu haga gaafa mootummaa mataa keenyaa dhaabbannuutitti hamma gaafa mootummaa mataa keenyaa gadi ijaarnuutitti gibiraaf qaraxa ni laganna jechuudha amma booda hin jiru. Kana waan ta'eef kanarratti hojjetamuu qabu. Qarqaarsi isin haga har'aa uummata Oromoo bira dhaabbataa turtan kamataa hidhamu yoo qeerroo fi qarreetti hiitamu duwwaa. Rabbiin isin haa gargaaru. Poolisiin naannoo Oromiyaa gadi dafii qeerroof qarree biratti hiriira bahi qeerroof qarree waliin karaa cufi. Poolisiin naannoo Oromiyaa liyyu hayliin naannoo Oromiyaa karaa cufuu qabda qeerroof qarree waliin mindaa kee uummatatu sii qaba. Ummata sii kafala hiqif dirribiidhaan sii kafalama jechuudha hiqif dirribiidhaan sii kafala uummanni Oromoo amma booda galiin naannoo Oromiyaa irraa mootummaan federaalaa argatu takka illee hin jirtu biyyi teen of dandeettuudha tujjaa qabeenya rabbitu nuu kenne beekumsa rabbitu nuu kenne kanatti fayyadamuun ammoo dirqama amma ebaluun hidhaanuu baasi jennee wanni kadhannuuf hin jiru zaraata funyaanitti hidhaa baafanii jechuudha zaraata funyaanitti na kanarratti jabaadha kanarra wal mari'adha amaanaa isinitti haa ta'u kutaa wal hidhachiisuu yaala fakkeenyaaf amma uummata wal lolaala akkitti isaan wal hidhachiisan ijoollee amanteettutu meeshaa walii bitee walii erga isin namni keenya ka Ameerikaa maal biyya daddaa ciisu dhiisaati qabeenyi biyya keessaatu uummata keenyatti hidhuu danda'a uummanummaan garuu tana yaada tanarratti walii haa gallu malee qophii xumurree jira nu loluuf qophii xumurree jira qeerroon loluuf qophii xumurree jirra nu akka qeerrootitti gama dhufe kamiinuu deebisuuf qophii xumurree jirra jechuudha wal oduu haa qabaannu hiccitii tokko jiru ammootu gama keessaatiin isinii hira hiccitii isinillee gama keessaatiin naaf laadhaa kanarratti dalaguu qabna ummata Tigraay irraa baradhaa poolisiin naannoo Oromiyaatii fi milishaan naannoo Oromiyaa ummata Tigraay irraa baradhaa ummata wal kabaju ummata wal jaalatu ummata ufiiti wardiyaa ta'u ummata kutaa ufii eegu ummata ufii eegu kanarraa barachuu qabdan ijoolleen Oromoo mindaan keessan hiqif dirribiin isinii kafalama ka isinii kafalu ummata Oromooti overtime waliin hiqif dirribiin waan amma mootummaan federaalaa isinii kafalu kana waan ummanni Oromoo isatti kenne irraa isinii kafala taan irraa nyaatee taamuu isin ciree kana ammootu ummata Oromoo bakka bu'eetiin waadaa isinii seenuu ni danda'ani hiqif dirribiin isinii kafala ummanni Oromoo garuu dacheen Oromiyaa haa bilisomtu qeerroof qarree bira dhaabadhaa yoo jarri karaa cufte waliin karaa cufa yoo jarri dildila cabsite waliin dildila cabsa waraanni federaalaa tokkollee naannoo Oromiyaa keessa deemuu qabu komaandi poostiin hatantamaan naannoo Oromiyaatti ba'uu qaba poolisii naannoo Oromiyaa qeerroolleen hidhataa jira hin hidhanna isin gargaarra nullee isin bira jirra wanni shakkitan takka illee hin jiru jechuudha nullee isin duubaan jirra wanni shakkitan takka hin jiru abshir kanaafuu ilmaan Oromoo jaalatamoo fi kabajamoo nagahaan naa bulaadha kantiibaan magaalaa Shaashamannee dalagaa ati dalagaa jirtu san qubasi qabna jechuudha sanyii zarii tee lafaa balleessinamu uummanni ijoollee teenya qeerroo Shaashamannee harka irra keetta taanaan qeerroo Shaashamannee dalagaa amma irratti dalagaa jirtu san hin dhaabdu taanaan zarii sanyii tee lafaa balleessinamu jiraachuu dhugaa rabbii sitti himaa mootummaan kantiibaan magaalaa Shaashamannee bakka ati dhuftees hin beeynu gosatees hin beeynu ardaa kees hin beeynu daalaan hin bulluunu teenna gadi nuu dhiisi kutaa keenna gadi nuu dhiisi qeerransi si koomandoo amma gurra qabee achiisi baasu ta'a qeerransi si koomandoo ijoolleen baddaa baale amma achiisi fuuti dhugaa rabbii sitti himaani kantiibaan magaalaa Shaashamannee of eeggannoo cimaa hujii amma dalagu san hin dhaabdu taanaan ijoollee mana hidhaa jirtu Shaashamanneetti qeerroo nu jalaa hiitellee hatantamaan gannuu dhiisi kanam gootu taanaan zarii sanyii tee lafaa si balleessinanu bakka ati dhufteen beeku namni si shuumeen jiru ummanni keenya si shuumne bakka ati dhufteen beeynu hatantamaan dalagaa amma hojjataa jiru san si qaba si dhagahee jira dalagaa san hin dhiiftu taanaan carraa biraan qabdu carraa biraa siin kenninu jechuudha
dhugaa rabbii du'atee gara malee hin godhin kantiibaan naannoo Shaashamannee waraana ati yaamaa jirtu oduu si qaba'ani waraana faannoo ati achi darbattee waraana shaabiyaa ati achi fuutee achitti gabbartu san oduu si qaba'ani quba siin qabuun sehin kantiibaan magaalaa Shaashamannee waraana shaabiyaatii fi faannoo ati fuuteetiin qabeenya uummata Oromootiin achitti gabbartu san si beeka jechuudha hujii kanarraa gad hin teettu taanaaniin zarii sanyii teettu lafaa bada kunillee garaan qurxii si haa beeku garaan qurxii si haa beeku yaa uummata Oromoo dhiifama naa godhaa isin jaaladha isin kabajaa kanarra haasa'uuf biyyattii dadhabuu jirra kanarra haasa'uuf daataallee guddaa keessaan qabnu baay'ifnee isin galatoofannaa rabbiin isin haa kabaju nagahaan bulaa